Bangaalii dhumtii jechuudha beektee dhugatti addunyaan kun jechuudha keessattuu biyyoota Arabaa keessatti sabaaf sablamoota jiran hunda keessaa kan akka Bangaalii rakiishni tuffatamtuun ilaalchi gadi bu'aan kennamuuf hin jiru. Yeroon kana jedhu isaan uumama addaa ta'aniitii miti baay'isoo. Ilma namaa tokko rabbiitu uume ilmi namaa kamtuu qaaliidha. Maaliif tuffatamu Bangaaliin tokkoffaa namuusa waan jedhamu qaban. Bangaaliinii fi sareen amala tokko qabdi dhiifama naaf godhaati. Obboleewwan kiyya obboleewwan musliimaati. Irra guddeessi isaanii harki caalaan amantaa musliimaa hordofu. I love them. Yeroon kana jedhu hordoftoota amantaa biraatiif jibbaa biraan qaba jechuu miti. Huccuu hadda uffattee jette torbee guutuu isumaan argita huccuchaan. Bangaalii jechuudha sii galee. Nyaatuma amma nyaattee jette afaan osoo rigatin isumaan deebitee rafti. Beettee bas maanarii wanni jedhamu wahii biran jiru osoo hangam guddatte osoo hangam qabeenya qabaatte amalli siisuun hin dhiisu. Nyaanni jarri nyaattu akkaataan jarri itti uffattu akkaataan jarri itti deemtu sabaaf sablamoota beektee addunyaarra jiran yookaan tiraayiboota gosoota addunyaarra jiran hundarra baay'ee gadi bu'aadha sadarkaan isii. Akka ta'e hin beeku. Taaxaboo ciqaa jetti warri Habashaa suni. Ummata beektee osoo dhiqatu ajaa'ibu dhiifama naaf godhaati wallaahi. Hedduu tokko jechuudha. Anis jiraadheen beeka Dubaayii keessa waan ta'eedha jechuudha. Baay'ee tokko jechuudha. Addunyuma kanarra maalidha isaan jechuudha beektee ummata akkamiiti. Sirna waan jedhamu wahii hin beekanu. Namni tokko bar osoo afaan inni ittiin dubbatin si hubataa bar. Nyaara kee ilaalee fuula kee ilaalee akkaataa itti dubbattu ilaalee waa wayii sirraa hubata. Uummanni sun itti dubbachuu miti. Osoo ati gurra isaanii kana urtee waa wayii itti naqxee jechuudha hin galuuf dubbiin. Si hubachuu si faamu waan jedhamu kana hin beekanu. Uummata fuuldura kee taa'aa yoo taate dhiira islaamaatti yoo hin heerumin zinaa dalagaa jirtiidha. Completely. Heeruma ni kahaadhaan jechuudha innuu malee isa callisanii taaptaap kooppii linkiidhaaf duuriyyummaa walitti dhaqan miti. Isa seer maleessa yookaan illegalii sana jechuudha. Isinii galee ijoolleen keenya yeroo baay'ee komiin isaan kaasan dhiirri biyya Arabaanu nyaata maallaqa keenya nyaatee qaama keenya nyaatee nu ulfeessee akkana ta'ee waan deemuufi Bangaaliin immoo waan corattee waan argattee jettee guyyuma tokko lama rahaan wajjin argachuudhaa jettee waa wayii nuu kennitii jedhu obboleettii kiyya. Dhiirri Oromoo si nyaataa jira Bangaaliin ammoo maallaqa sii kennaa jira miti. Ayiwaa tamaam waa wayii immoo irratti walii agallu isa karatti ishee walii galle maalirratti atiin kuni haadha abbaa kee dhiiftee haati abbaan kee lafa mana gurguree kan biyya alaa si geessee jedhe Bangaalii irraa maallaqa zinaa irraa argattuun ofis jijjiirte akka isaan jijjiirtuuf immoo qaama rabbi siif kenne dafqa kee akkas gootee karaa halaala taateen akka maatii keetiif kennituudha. Bareechina dhaggeeffadhu qaceellootti jedhu warri Harargee qaceellootti na dhaggeeffadhu jabeessi taaptaap kooppii liinkii gochuun dagatina. Zinaa dalagdee maallaqa zinaa irraa argattuun sooromuu barbaadda yoo ta'e why you go Dubai, why you go Saudi Arabia, why you go Qatar or something else. Itoophiyaa guutee bar zinaa jechuudha. Gana ani haadha abbaa ofii biyya ofiirra qilleensa ofiirra fagaatanii biyya gubaa rakkisaa kana keessa nama kaa'u nama gatee jedhe. Hin jiru jechuudha sababni.